Namni waa'ee Ruutaa fi Abrahaam dubbatu kun jechuudha osoo jalqaba dhufee ta'ee jechuudha yoona Abrahaamii fi Ruutaan waliin jiru turan. Ashama akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jechaa subscribe doolii sana tuquun maatii naaf ta'a laayikii naa godhaa na jajjabeessaa siniin jechuun jaaladhaa. Haa ta'uyyuu malee egaa namni kun Ruutaas haasofsiiseera Abrahaamis haasofsiiseera yaada isaan naafran argitanii jirtu. Guyyaa har'aa immoo obboleettiin baay'ee jaaladhu baay'ee kabaju iddoo guddaa kan hin qabuu fi baay'ee kan walitti dhufnu anaaf ishiin keessummaa kan hin taane tokko beellamee jira yoo jedhu dubbatee jira jechuudha. Egaa ammas taanaan borus taanaan nuti adda bahuu obboleeyyan kana lamaanii hin barbaannu tokkummaadhaan waliin akka isaan jiraatan barbaannaa yoo jedhu dubbatee jira jechuudha. Kana gidduutti busiyyeen dhufte jechuudha. Busiyyee mee akkamii waa'ee Abrahaamii fi Ruutaa kanaa akkamiin ilaaltaa? Isa miidiyaa irratti argamuu fi dubbatu caalaa maaltu jira? Waan hubannoo fi ogummaasaa qabdaay jennaani ani ammoo waa'ee kanaa dubbachuu jibbee jira haasa'uus jettee jirti jechuudha. Dhugumaanii baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Gaahilli nama tokko yeroo akkatti waggoota tokko ol miidiyaarra deemee namni walitti sissee araarsee tokkummaa buusisee jiraatanii jireenya wallaalanii jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ani yeroo darbee haala Abrahaam keessa jiru irraatiin kan ka'e mucaa fidaniitti kennanii baay'ee waan na gaddisiiseef dhaqee viidiyoo wayii hojjedheen ture. Viidiyoo sana irratti immoo namoonni baay'een yaada garaagaraa kennanii kaan isaanii akkaan waaniin ani Ruutaa jibbeetti gara Abrahaam goreetti haasawanii. Haa ta'uyyuu malee ani dhugaa waaqaatii Ruutaadhaan baay'een jaaladhaa jettee jirti jechuudha. Egaa kanarratti wal qabate iddoo tokkotti dhufan yeroo jedhamu walirraa fagaatuu in faca'aa in bittima an amma wansa wallaalee jira waan hin godhus dhabeera. Garuu haa ta'u malee namni dhala qabu gargar bahee gargar hin bahu. Yeroof ta'uu mala malee akka isaan tokkummaadhaan jireenya isaanii jiraatan abdii guutuun qabaa yoo jettu dubbatte jechuudha. Akkasumas immoo nama kottuu galii manatti deebi'ii jechaa jiru maaliif akkas goota jedhee obboleessa koo kana akkamittiinan gaafadhaa. Obboleessi koo immoo yaada qabaa hubataadha garuu immoo miidhama isaa hin barbaadu jette jechuudha. Haa ta'uyyuu malee asirratti waa'ee hin nama gochaa jiru ni beetti haasofsiifteettis ta'uu mala garuu ishiin hin dubbanne jechuudha. Kana irratti egaa namni kun immoo walirraa faffagaatanii jiru. Akkasumas immoo bittimuu hin qabanii. Namni gaafa isaan bittimee namni gammadu inni jiru. Kanaafiyyuu Abrahaamis yaada biraanaan jedhe. Ishiinis yaada biraanaan jette. Akka dubartii tokkottuu maal jettaa jennaan dhugaadhaa dubartiidhaa midhamuu ishii hin barbaadu. Akkasumas gaashiyyeenis yeroo darbee waan isaan dubbatan argiteetta. Garuu immoo laphee gaashiyyee keessa seenteetti. Laphee maatii keessa seenteetti. Ruutaanii baay'ee ishii kabajnaa baay'ee ishii jaalannaa. Akkasumas illee Abrahaamii ishiidhaan baay'ee jaalata. Inni ishiin jaalata taanaan ishiin nama kanaa kabajjee jireenya isaa in jiraachiste taanaan maatii wanti ishii jibbuuf tokkollee hin jiru yoo jettu dubbattee haasoftee jechuudha. Haa ta'uyyuu malee argeeranii yeroo darbee gaashiyyeen
waan isaan gidduutti uumame akkamittoo callisanii jennaan namni callisee hin jiru. Keessa waan baay'ee haasawaa waan baay'ee hojjechaa jirra. Ani Ruutaa jetteen amma xiggi yookiin immoo hanga ana kan hin jedhamne haasofsiiseera. Waan baay'ee gorseeraanii. Garuu furmaata hin arganne. Yeroo isaatti furmaata hin argata. Kanaafiyyuu maal akka ta'udha jettee innis immoo kan inni si waameef tokko yoo jiraate ta'e akka ati na gargaartuuf akka ati na bukkee dhaabbattuuf ani kan hin barbaadu Ruutaa fi Abrahaam tokko gochuudhaafidha. Yaalii yaalaan jira. Na bukkee dhaabadhu jedheeni ishiinis immoo tole garuu kaameraadhaan osoo hin taane keessaan yeroo barbaaddetti waan barbaaddetti si bukkeen dhaabadhaa. Ati immoo yaalii kan kana immoo yaaluu dandeessee fi walitti dhufeenya keenya hanga walitti nuti sinnuufidha. Ani kallattii ati barbaaddeen si bukkeen jira. Keessaan osoo ta'e baay'ee gaariidha jettee jechuudha. Dhugumaan jettee fakkeenyaaf Ruutaa fi Abrahaam wal arganiiru taanaan kaameraan osoo hin taane qubaa isaanitti akkasumallee akka jaarsummaatti teessanii akka haasawanii yaada mataa isaanii haasawan barbaanne. Namni tokko mee nama tokko gaafa araarsuu kaameraa fuulduratti kaameraa ilaalaa akkamittiin araarama? Teessoo kaayyatanii gamaaf gamana jechuudha. Sanaa booddee immoo karaa bukkee tokko kallattiilee sadiin kaa'ama teessuun jechuudha. Bukkee fi fuulduraan kaa'ama. Jaarsa kan jedhamanii fuulduraan taa'anii isaan sun bukkee lamaaniin taa'anii ija keessa wal ilaalaa yaada jiru waliif hir'u jechuudha. Akkasitti yoo gootanii dhuguma gaalli kun hin deebi'a jechuudha. Amma Abrahaam guyyaa soora gallakkiseera galgala kana hin dhufaa sinasii wal geessanii haasoftu. Egaa inni hojiidhumaaf malee waan biraaf miti dhugaan siniin jedha. Maaliif jennaan hojjechuu qaba. Waa baay'eetu mul'ata baay'ee qaba. Dhaloota baay'ee gargaara. Kanaaf hojjechuun dirqama. Kan hojjechiistu immoo bira hin jirtu. Kanaaf ishee argate faana hojjechuu qaba. Tattaafachuu qaba malee waan biraa miti. Baay'ee waan biraa jechaa jiru. Egaa mee nuuf hin gallakkifama viidiyoo waan ta'eef anis deebi'een sinii dhufa. Sin immoo jechuudha. Sin immoo maatiiwwan lammiiwwan adaraa asinitti taata dhugaa rabbii. Ani akkattan viidiyoo jedhu sinitti meera. Gubaddeen aduu keessatti jechuudha. Waa ifa barbaachaaf jecha adaraan nyaatina. Sinin jedhaa eebbifama shaalom.